fuunee attam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya fagoof dhiyoodhaatii sagantaa keenya kanaa karaa garaagaraa hordofaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jedhaa. Maqaan koo Robsan Makooti. Karaa R Media akkasumas immoo karaa reediyoo warra Hongeelaa sagantaa kanaa kan hordofaa jirtan hunduma keessaniin anaa dhufuun isiniin jedhaa. Sagantaan kun namoota bira akka inni ga'uuf immoo akkasumas sooshaal miidiyaa keessan irratti sheer gootan akkasumas immoo hiriyoota keessan gara sagantaa kanaatti akkasin affeertanan isin gaafadhaa. Har'a sagantaa addaa qabnaa. Keessummootas kunoo affeereen jira. Keessummooti koo har'aa lubaa Desalegn Mengeshaa, lubaa waldaa kiristaanaa warra Norway as Oslo Norway irraati. Akkasumas immoo lubaa Fikru Itichaa, lubaa waldaa Oromoo warra Hongeelaa Ebenezer Minneapolisitti kan argamtudha. Luboota koo baga nagaan dhuftan. Atis baga nagaan galatoomne. Baay'een gammadaa. Guyyaa har'aa ayyaana guddaa, ayyaana du'ee fannifamee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababii gochuudhaan sagantaa nuun asirratti qopheessine kanarratti tole jettanii argamuu keessaniif guddiseen isin galateeffadhaa. Daawwattootni keenya fagoof dhiyoodhaa hordofaa jirtanis sagantaa har'a asirratti darbutti akkasiin guddaa eebbifamtan nan amana. Egaa hundumtuu akka itti eebbifamuuf immoo irra deebi'een isiniin jedhaa. Sagantaa kanaa sheer godhaa, namootas gara kanatti affeeraa. Akkuma hundumti keessan beektan yeroon kun torban kun jireenya amantootaa, jireenya waldaa kiristaanaa, jireenya kiristaanotaa keessatti yeroo addaati. Torban kun The Passion Week yookaan immoo The Holy Week jedhamuudhaan beekama. Macaafa qulqulluu keenya keessa yeroo ilaallu wantootni seenaa waldaa kiristaanaaf seenaa amantootaa keessatti ijoo ta'an, utubaa ta'an yeroo isaan itti raawwatamanidha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroonni harka namootaatti dabarfamee kennamee itti awwaalame. Keessumaa guyyattiin har'aa guyyaan jimaataa kun afaan warra faranjiitiin The Good Friday jedhamuudhaan kan beekamu kun guyyaatti Yesuus Kiristoos fannifamee fannoo irra ooledha. Egaa isa kana sababii gochuudhaan guyyaa har'aa sagantaa addaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffate tokko isinii qabannee dhiyaannee jirra. Atuu gara sagantaa kanaatti hin seeniin fuunduraa macaafa qulqulluu keenya keessaa waa'ee fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dubbatu kutaa tokkon isiniif dubbisa. Hongeela Maatiyos keessa jira. Hongeelota hundumaa keessatti argachuu dandeessu. Boqonnaa 27 lakkoofsa 11-65tti inni jiru seenaa kan akka gaariitti ibsa. Ka'umsa akkasinii ta'uuf akka hubannoo argattaniif isa kan akkasin dubbistanin isin jajjabeessa. Angaruu lakkoofsa 24 irraa kaaseen isa jiruun isinii dubbisa akkana jedha. Philaaxoos immoo caalaatti waca kaasuu malee homaa akka waa'ee hin baafne yommuu argeedha. Bishaan fudhatee namoota duratti harka isaa dhiqate an dhiiga nama kanaarraati yakkan qabu isin beekadhaa jedhedha. Kanarratti namootni hundinuu dhiigni isaa nurrattis ijoollee keenya irrattis haa barbaadamu jedhaniitu deebisaniif. Philaaxoos ergasii Barabaa gadi dhiisee Yesuusin immoo dabarsee akka inni fannifamu godheedha. Attuma fuftanii yoo dubbistan Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamuusaa argina. Amma gaas irratti kana tarii lallaba keessatti dhageessaniitu ta'a. Macaafa qulqulluu keessatti dubbifattaniitu ta'a. Garuu mee hubannoo gadi fageenyaa akka qabaannuuf bifa lallabaanis bifa barsiisaanis haa ta'in bifa mareetiin luboota luba Fikruudhaa fi luba Desalegn wajjin guyyaa har'aa isa kanarratti dudubbanna. Egaa boroolee gaafa sanbata guddaa ayyaana Faasikaa jedhameetu guutummaa amantootaa biratti ayyaaneffama. Inni kun yoom jalqabe mee gara fannootti tun seeniin fuundura inni kun yoom jalqabe maaliif immoo ayyaanessuun jalqabe isa jedhu hin ilaallaa. Itti fufnee immoo Waaqayyoo Waaqa waan hundumtu harka isaa keessa jira. Maaliif du'uun isa barbaachise atuu hin du'in atuun fannifamiin nu fayyisuu hin danda'u gaaffii jedhu kaasneetu deebii itti barbaanna. Akkasumas gaaffilee garaagaraa haasaa keenya keessatti kaan hin gaafannaa. Egaa nu hordofaa mee gaaffii gosa jalqabaa luba Desalegn hin gaafadha. Ayyaanni Faasikaa kun maaliif ayyaaneffamu? Eessatti jalqabee maaliif immoo ayyaaneffamame? Isa kana nuu ibsaatii gara gaaffii keenya isa biraatti haseenu. Obboleessa koo Robsan gooftaan si haa eebbisu. Carraanuu laatte kanaafi akka kanaatti walii wajjiniin
dubbii guddaa kanarratti akkaasuuf carraa argadheef anis baay'een gammada. Akkasumas hojii hojjechaa jirtuuf dursee si galateeffachuun barbaada. Hojii baay'ee boonsaa, hojii gaarii hojjechaa jirta. Gooftaan si haa eebbisu. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti hojii ati jalqabdee karaa reediyoo warra wangeelaa akkasumas immoo miidiyaa kana dhugaan torbeetti hawwiidhaan an eega wantoota haaraa, wantoota adda ta'an dhiyeessita waan ta'eef isa kana jabeessitee akkasitti fuftu si jajjabeessaa. Waaqayyoon illee immoo si kadhannaa jabaadhu siin jedha. Egaa akkuma ati jette dubbiin fannoo yookaanis immoo fannifamee du'uu akkasumas immoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barsiisa guddaadha. Barsiisa jabaadha. Amantii kiristaanaa keessattis immoo handhuuradha inni kun. Handhuura barsiisa kiristaanaati. Dubbiin fannoo kuni amantii kiristaanaa keessaa yoo fuudhame amantiin kiristaanaa akkasumaan ta'a. Kanaaf hundeedhas handhuuras kanan jedheebisa. Kanaaf caalaatti immoo amantii kiristaanaa amantii kan biraarraati adda kan isa godhu dubbii fannoo kanadha. Fakkeenyaaf amma incarnation yookaan waaqayyo nama ta'ee inni jennu sun waan dinqii waan addaa yoo ta'e iyyuu amantii tokko keessatti deities yookaan waaqni incarnation nama ta'an jedhu kun akka waan addaatti ni ilaalamu wanta akkasii kan fakkaatu amantii warri amanan jiru. Garuu waaqatu du'ee du'aa ka'ee yommuu ati jettu namni hinna fudhachuufis itti ulfaata. Amantii tokko kanarraa kan ka'edha baay'ee kan isaanii reserved ta'aniif jechuudha. Namoonni tokko maal waaqayyo akkamitti hin du'e akkamitti jettu. Waaqayyo du'ee du'aa ka'e akkamitti jettu. Waaqni hin du'u kan jedhudha dubbatu namoonni. Inni kun egaa amantii kiristaanaa adda godha jechuudha. Amantiin kiristaanaa Yesuus Kiristoos inni du'ee du'aa ka'e dhibba keessaa dhibba waaqayyoo dhibba keessaa dhibba nama akka ta'e akka kanaattidha kan nuti amannu. Isatu du'eetu du'a keessaa ka'ee jechuudha. Kanaaf akkuma atusila kaastee handhuura barsiisa amantii kiristaanaa kan ta'eef isa kanaaf yookaanis immoo wanta amantii kiristaanaa adda isa godhu waan ta'eef. Lallabni keenya illee fakkeenyaaf handhuurri isaa isa kanadha. Ergamichi Phaawulos maal jedha? Nuti garuu isa fannifame Kiristoosiin lallabnaa jedha. Tariitti booddee waa tokko keessatti isa kana kaasuu dandeenya akka appilikeeshiniitti booddee handhuura lallaba keenyaati. Waldaan kiristaanaa, amantiin kiristaanaa, lallabni isaa, handhuurri isaa fannoo Kiristoos kanadha. Egaa gara amma guyyaa har'aa kana wanta ta'e yookaanis immoo waa'ee dubbii fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamee du'ee kan inni awwaalame waggaa 2000 dura guyyaa har'aa kunaa guyyaa jimaataa kanaa jechuudha. Gara isaatti yommuu dhufnu walumaa galammoo akkuma sila caqastee torbee kana keessa wanta ta'etti yommuu dhufnu gaafa sanbataatii kaasee Hosaayinaa ayyaana Hosaayinaa gara Yerusaalemitti kan inni galee isa booddee torbee kana keessa kan ta'anii du'ee akkasumas immoo gaafa sanbataa du'aa ka'uunsaa kuni waanuma akka tasaatti ta'e miti yookaanis immoo ammuma ka'ee ammuma waan raawwate tun ta'ini seenaa fayyisuu waaqayyo hojjete keessaatti kan ilaalamudha. Salvation history kan jennu jechuudha. Waaqayyo dhala namaa fayyisuudhaa fi seenaa keessatti hojii adda addaa hojjetedha. Dhala namaa fayyisuudhaaf. Sagalee waaqayyo keessa immoo deemnu even utuu biyyi lafaallee hin uumamin waaqayyo hojii fayyisuu kana hojjechuudhaaf akka inni akeeke utuma nama nuumin iyyuu akka inni akeeke dubbii waaqayyo keessaatti arguu dandeenya. Akkasumas immoo gaafa dhalli namaa cubbuutti kufu akkuma beeknu seera uumamaa keessatti waaqayyo dhala namaa uume jannata keessa kaa'ee waaqayyo wajjin akka isaan jiraatan haala hundumaa mijeessee nama akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti uumeetu
nama jireenyaaf uume Waaqayyo. Dhalli namaa garuu seera Waaqayyoorraa, abboommii Waaqayyoorraa kufeetu hariiroo inni Waaqayyo wajjiniin qabu hin cabe. Isa kana hundumti keenya beekna. Inni kun kufaatii jedhameetu kan inni beekamu. Namni hin kufe jannata Eden keessaas immoo gadi baafame. Yeroo sana Waaqayyo waa tokko dubbatee ture. Akkuma baay'een keenya beennus yaadannus seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti Waaqayyo yemmuu dubartittiitti dubbatu, yemmuu akkasumas bofa sanatti dubbate, yemmuu Addaamitti dubbate, keessumaa iddoo sanatti maal jedhee yemmuu seexanatti dubbate sanyii keetii fi sanyii dubartittii sanyii ishee gidduutti ani diinummaa nan godhaa jedhe. Inni mataa kee hin buruqsa, ati immoo koomee isaa hin idditaasa jedhu suni seenaa fayyisuu Waaqayyo dhala namaa fayyisuuf hariiroo cabe sana deebisuuf dhala namaa fayyina kennuudhaaf kan inni itti jalqabe iddoon itti kakuu gale waa'ee fannoo kan amma inni Kiristoos fannoo irratti du'e. Inni miilli isaa bismaaraan waraaname. Inni dhiigni isaa dhangala'e kun isa agarsiisaa jechuudha. Ati koomee isaa hin waraantaa inni jedhu sun sababa cubbuutiif, sababa yakka dhala namaatiif ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos dhufee du'uusaa. Du'uusaa kanaan immoo mataa seexanaa buruqsuusaa. Dhala namaa cubbuu jalaa, dukkana jalaa, badiisa jalaa baasuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Achitti jalqabe jechuudha Waaqayyo seenaa fayyisu. Hariiroo cabe sana deebisuudhaaf. Isa booddee macaafa qulqulluu keessa yoo adeemne wanta har'a raawwate kana kan agarsiisan agarsiiftuu baay'eetu jira Waaqayyo kan inni dhala namaa fayyisuuf, dhala namaa gara hariiroo isaa wajjinitti deebisuudhaaf. Hojii inni hojjete namoota waame akka warra Noohi fa'aa, akka warra Abrahaam fa'aa isa keessatti kakuu gale Waaqayyo. Dhala namaa deebisee fayyisuuf seera kenne Waaqayyo. Dhala namaa deebisee fayyisuuf raajota kaase Waaqayyo. Dhalli namaa garuu lafa Waaqayyo isaaf yaade sanatti hariiroo qajeelaa ta'e, hariiroo qulqulluu ta'e kan Waaqayyo wajjiniin walitti isa fidu sanatti deebi'uu hin dandeenye. Kanaaf isammaa fannoo kanatti fidee jechuudha. Gara kanatti dhufee jechuudha. Isa kana agarsiisa. Gaaffii ati na gaafatte ayyaanni Faasikaa yookaanis immoo Easter jennu kuni walumaa galammoo haalli amma itti ayyaanni Faasikaa kun kabajamu yoom jalqabe akkamitti jalqabe isa jedhu sana fakkeenyaaf gara macaafa qulqulluu keessatti yoo asii achi deebineetu ilaalle yookaan jechuma isaarraayyuu yookaan inni amma Faasikaan jedhu kuni afaan warra Giriikii yookaan Laatiiniiti waluma fakkaataa Faasikaa yookaan Passover kan jedhu afaan Ingiliffaatiin irra darbamu Paskaa jedhama. Inni kun irra darbamu Passover jedhama afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Isadha kan inni agarsiisu irra utaalamu. Inni kun egaa isatti nu deebisaa seera uumamaa, seera ba'uu boqonnaa 12 asitti nu deebisa. Seera ba'uu yommuu dhannee ilaallu sabni Israa'el biyya garbummaa keessa, biyya Misir keessa waggaa 430 garbummaa jala, hacuuccaa jala jiraate booddee Waaqayyo saba sana achi keessa harka garbummaa jalaa baasuudhaaf yemmuu gadi bu'e boqonnaa 3 keessatti yemmuu ilaallu Waaqayyo ani saba kana harka Fari'oon jalaa, harka diinaa jalaa, harka garbummaa jalaa baasuudhaaf dhufe yemmuu jedhee nama Musee jedhamu kaasee Museen kun immoo dhaqee saba sanatti dubbatee Waaqayyo dha'icha gurguddaa 10 biyya sanatti ergee dha'ichi inni dhumaa inni kurnaffaa suni dha'icha ergamaan du'a biyya sana keessa darbu. Galgala ergamaan du'a biyya sana keessa darbu yemmuu darbu immoo hangafa waan hundumaa kan rukutee ajjeesu akka ta'e. Garuu saba Israa'elitti Waaqayyo dhoksaa tokko isaanitti hime karaa Musee jechuudha. Ani galgala kana ergamaa du'aan ergamaa du'aa tas keessa darba garuu waan isin gootanii jedhe hoolaa mudaa hin qabne ka biyya keenyaa xobbaallaa jedhan jechuudha. Isa qabaati isa qalaati jedhe
dhiiga isaa immoo keenyaan mana keessanii irratti balbala mana keessanii irratti dibaa'e. Dhiiga kana yommuu dibdanii jettanii ergamaan du'aa halkan sana yommuu dhufee darbu dhiiga kana yoo argee mana keessan irra utaala hangafni keessan hin du'u jedhee Waaqayyo isa kana kakuu kana kenneefi akkuma kanatti godhanii warri kana godhanii hoolaa qalanii dhiiga isaa sana keenyaan irratti balbala mana isaanii irratti dibanii jedhanii ergamaan du'aa utuu hangafa isaanii rukutin irra darbe. Kanaaf egaa irra darbamuu ayyaanni sun achitti jalqabee jechuudha. Isa booddee sabni Israa'el egaa achi baanii booddee ayyaana kanatti dhufaniitu ayyaaneffachuutti kaani waggaa keessaa ji'a jalqabaa. Ji'a jalqabaa keessaa immoo guyyaa 14ffaa Niisaan kan jedhamu irratti akka isaan ayyaana kana ayyaaneffatan Waaqayyo seera godhee isaanii kenne. Sabni sun egaa baroota keessatti ayyaana kana ayyaaneffatee jechuudha waggaatti hoolaa qalanii akkuma sanatti nyaatanii hadhooftuu biratti nyaatanii jireenya isaanii isa biyya Gibxiitti yaadachaa ayyaana kana ayyaaneffachaa turanii. Inni kun amma yeroo Yesuus dhufeetti illee akkuma kanatti ture. Yesuus illee ayyaana kana akka inni hirmaachaa ture argina. Ayyaana Maxinoo jedhamuudhaan kan inni beekamu. Gaafi ayyaana kana amma akka torbee kana keessa ta'u guyyaa sanbata guddaarra tun ta'in guyyaa kamisaarra yookaanis immoo akka ayyaana isaaniitti sanbatni gaafa sanbat duraa sanatti jennu kana isa dura guyyaa lama gaafa kamisaati kan isaan hoolaa qalanii nyaatan. Gooftaan Yesuus maal godhee wangeelaa Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 7 irratti ergamoota isaatiin dhaqaatii Faasikaa akka nyaannuuf nu qopheessaa jedhee ergamoota isaa keessaa 2 erge. Phexrosii fi Yaaqoobiin dhaqanii achitti qopheessanii isarratti Yesuus Kiristoos waa tokko godhe. Maal godhe? Irbaata qulqulluutii dhaabe. Hoolaatu nyaatamaa Yesuus Kiristoos hoolaa nyaatamu sanarratti dhangaa sanarratti ka'eetu maal godhe? Irbaata qulqulluu dhaabe. Maal jedhe gaaddoo sanatti? Midhaan nyaatan sana buddeena nyaatan sana fuudhee galateeffate maal jedhee kun foon kooti jedhe. Xoofoommoo isaan dhugan sana dhugaatii sana immoo dhugaatii wayinii sana immoo fuudhee maal jedhee kun dhiiga kooti jedhe. Kana yeroo nyaattan kana yeroo dhugdan hundumaatti du'a kootii fi du'uu koo ittiin yaadattu ittiin na yaadattu. Kanaaf isa booddee isa ayyaana sana gaasa Passover isa amma warri Israa'el ittiin Gibxii ba'an sana dhufee substitute kan godhee isa irbaata qulqulluu kanaa jechuudha. Booddee immoo gradually maal godhanii ergamoonni isa gara sanbataatti achi dabarsan guyyaa du'aa ka'uu Yesuusitti achi dabarsaniitu guyyaa du'aa ka'uu isaarra akka hojii ergamootaa boqonnaa 20 keessa akkasumas iddoo adda addaatti arginu guyyaa sanatti wal arganii irbaata sana walii wajjin qooddachuu jalqabanii jechuudha. Kanaaf amma guyyaan Faasikaa kan inni kabajamu guyyaa sanbataarra isarraa dhufe jechuudha. Seenaa keessatti inni kun akkamittiin ture kan jedhu baay'ee hin beekamu amma jaarraa lammatti garuu ergamoonni akka isaan kana gochaa turanii torbeetti kana yaadachaa akka turanii tudha kan beekamu garuu akka amma nuti beennutti Eastern jedhamu kun yookaan immoo Faasikaan jedhamu kun jaarraa lammaffaa keessa akka jalqabee akkasumas immoo isa booddee ofiishaalii ta'ee guddatee kan inni beekamu immoo walgayii Naayisiyaa jedhamu yookaan immoo Niiqiyaa jedhamuudhaan kan beekamu bara 325 irratti ofiishaalii ayyaanni kun akka ayyaanamutti akka inni dhaabametti dhagaa kan inni beekamu a little bit background isaa kana fakkaata. Tariitii wanti kan biraa yoo hafe booddee irra deebinee ilaaluu dandeenya Robsan. Baay'ee gaarii guddaa galatoomee lubaa Desalegn ibsa bal'aa nu laattee backgroundii ayyaana Faasikaa ayyaana Passoverii kanaa fi akkasumas immoo isaan wal qabatee traditionii ture guddaa galatoomee. Lubaa Fikru mee asirratti waan itti dabaltu yoo jiraate itti nu dabaliitii akkasumas immoo gaaffii koo isa lammaffaa irratti akkatti deebinaa laattuun barbaada. Yesuus Kiristoos fannifamuu dhumti isaa kun du'uu dhumti isaa kun maaliif barbaachise? Innoo Waaqa akkasumatti atuu gidiraan argiin atuu hin du'in nu fayyisuu hin danda'u ture yoo gaaffiisa jedhu. Kanaaf deebinaa laattaa achumaan immoo waan lubi Desalegn dubbate irratti waan itti dabalamuu jiraate nu dabalata.
Baay'ee ulfaadhu anis guddaan gammadaa iddoo kana dhufee haala kanarratti dubbii eebbifamaa kanarratti dubbachuudhaaf carraa argachuu koo baay'ee waaqayyoon galateeffadhaa. Luba Desaalenyiin baay'ee galatoomin jedhaa baay'ee gadi fagoo kan ta'e seenaasaa booddeetii kaasee boggonee waa'ee ayyaana Faasikaa kanaa dubbateera. Wantan baay'ee isatti seeshinii amma qabnuuf isatti baay'ee dabalullee hin qabu. Garuu ayyaana Faasikaa kana akka kanatti yoo hubanne gaariidha. Namoonni ayyaanni Faasikaa leerii mataa isaatii qabaa akkatti ibsamu. Namoonni yeroo kana dubbatanii historically kan seenaadhaan maa inni kun jedhanii qoratanii dubbii wangeela waaqayyootiin qoratan jiru. Erga isa qoratanii immoo booddee investigate gochuu evidence knowledge based kan ta'e evidence akka inni jiraatu epistemological jedhanii kan ilaalan jiru. Seenaa Kiristoos Yesus jalqabaa kaasee amma dhumaatti uumuusaa, uumaa ta'uusaa, nama ta'ee dhufuusaa, du'uusaa, du'aa ka'uusaa, gara abbaa dhaquusaa isa kana Christologically jedhanii kan ilaalan jiru. Waa'ee du'aa ka'uusaa, waa'ee du'aa ka'uusaa kana immoo jireenya booddee final destination jireenya isa dhumaa isa booddee bifa kanaan kan ilaalan eschatologically kan ilaalan jiru. Karaa wangeelaa harka keenya irratti caafame kenname geggeessaa Hafuura Qulqulluudhaan isa barreeffame kana keessatti immoo bilcheesse kaa'ameera isaa biteef karaa sanaanis kan ilaalamu hin jiraata. Karaa bal'aadha kan ilaalamu. Garuu akkuma amma lubi Desaalegn jedhe ayyaanni Faasikaa guyyaa itti owwaalli banameedha. Ayyaanni Faasikaa guyyaa itti du'atu du'e jedhame. Du'i du'uusaa guyyaa annaawunsidii ta'eera yookaan himame. Du'i cabuusaa, arfiin du'aa harkaa fuudhamuusaa. Isa dura arfii qaba ture jechuudha du'i. Arfii qabaa, humna qabaa, paawarii qabaa. Gaafa sana meerri riyaa du'aa, meerri arfiin kee kan jedhame itti faarfatame, kan du'i yeella'e, kan pilaaniin warra Kiristoos Yesus ajjeesuu isa booddee Golgootaa booddee pilaanii akka isaan dhaban, karoora akka dhaban, karoorri akka dhaabatu kan ta'e gaafa inni declared ta'e gaafa Kiristoos Yesus du'aa ka'edha. Fakkeenyaa fi macaafa Qorontoos duraa boqonnaa 15 irraa yoo ilaalle maayedhaa yoo Kiristoos hin duune ta'e Kiristoos hin duune yoo ta'e lallabii keenyas gatiin qabuudha. Lallabii keenya gatiin qabuudha. Lammata irratti maayedhaa amanuun keenyas gatii hin qabuudha. Lakkoofsa 16 irraa Qorontoos duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irraa ammayyuu akkas taanaan cubbuu keenya keessa jirre jechuudha. Nuun kaffalamne, nuun baane, gidiraa, gadadoo, sodaa, naasuu, consciousiin keenya sanutti musana hunduma isa keessumsiisaa jiraanna jechuudha yoo inni hin jiru ta'e jedha. Yoos immoo warri du'an, warri Kiristoositti amanii du'anii akkasumaan badduu ba'an, akkasumaan gatii dhaban jechuudha kaa'edha. Maal jechuuf hin kana dhaqee yoo inni hin jiru ta'e, yoo isa kee hafuute, yoo du'uuf du'aa ka'uu jireenya kiristiyaanummaa keessaa fuute kiristiyaanummaan hin jiru akkuma lubi Desaalegn jedhe. Lallabni keenya gatiin qabu, kiristiyaana ta'uun keenya gatiin qabu, idaan ammayyuu nurra jira baabaanne olii gada deemna. Warri immoo isa kanaaf bulanii darbanis gatiin qaban jechuudha. Warri achiis warra siis jechuudha. Kanaaf baay'ee wanta gadi fagoodha. Ishee xinnoo keessatti jalqabesse jedhu lubi Desaalegn historically seera boqonnaa 12 kaasee amma Kiristoos Yesus du'aa ka'etti bareechee kaa'eera. Garuu maalan jechuu barbaada kanarratti akka amma jedhan seenaadhaan qabatee kakuu moofaa keessatti gaaddidduu isa ta'e seera boqonnaa 12 irraa kaasee akkamittiin inni gaaddidduu ture, inni hoolaa ture sun, inni balbalatti dibamu sun akkamittiin dhufee nama ta'ee nama gidduu buufatee isa gaaddidduu dhiisee inni dhugaasaa Kiristoos Yesus dhufee nama gidduutti incarnated ta'ee dhalatee nama ta'ee du'a mo'ee ka'ee namoota hundumaa balbala isaaniitti otoo hin ta'in laphee isaaniitti dibame jireenya isaaniitti dibame
maalummaa isaaniitti dibame wal nyaatee Kiristoos isaan Kiristoos keessa ta'anii akka inni ta'u kan godhe Kiristoos Yesuus du'ee du'aa ka'uu isaati. Tokkoffaan yoom jalqabame sanaan jettu yeroo ergamaan waaqarraa Maatewos boqonnaa 28 irraa maal hojjettu maal barbaaddu maaliif isa jiraataa du'aa keessa barbaaddu innoo ka'eera. Gaafa inni kana declare godhe gaafa sanatti ayyaanni isaa jalqabe jechuudha. Gaafa Maariyaam nattee warri kaan babbaqatanii ilaalanii sokkinaan gaafa isheen rabuuni barsiisaa koo jettee isaa wajjin haasa'uu jalqabde. Yeroo isheen isa mararsiifattee wajjin haasa'uu jalqabde yeroo barsiisaan isheen sagalee isaa beektu sun inni yeroo rakkinaaf yeroo dhiphinaa isheen beektu suni Maariyaam jedhee yeroo inni waamu sagaleen isheef sagaleen isaa wal fudhatee hariiroo walirraa qaban kakuu walirraa qaban iddoo ga'ee yeroo isheen rabuune jettee barsiisaa koo yemmuu isheen jettu achirratti jalqabe akka isa seenaa yoo isa gaafuma Kiristoos Yesuus du'aa ka'e sana yoo ilaalle gaafa akkasedhe ergamichi dhaqaati gaa'e dhaqiitii ergamoota duuka buutota isaatti inni isin fuuldura gara Galiilaatti gadi hin bu'a jedhi itti mijennaan fiigaa Phexrosii fi Yohaannis akkasumas warra kaan bira fiigaa dhattee nan argee gooftaa koo nan argee celebrate godhaa jirti jechuudha. Hin jalqabde jechuudha. Faasikaa jalqabe jechuudha. Gammachuu jalqabe jechuudha. Humni du'aa cabuusaatu jalqabe jechuudha. Humna du'aa cabuusaa sana ittimuu jalqabde jechuudha. Rabuuneen ilaa nan argee jakootiin jette dhattee. Yemmuu sana celebrationiin ammas yana ta'u hanqaaquu eega haan ta'ee namni walitti qabee isa biyya kana baaniidha walitti wannoo godhanii waan baay'ee gochuu danda'a namni biizinesii ta'uu danda'a. Amma hanqaaquun baay'ee gurguramaa, abaaboon baay'ee gurguramaa, isheen biyya kana baaniidhaan kun baay'ee gurguramti. Feestaan sun hundumtuu Kiristoosiin dikoreet godha sababii ta'eef isarraa wallaansoo hin qabu. Kan inni jalqabe achitti jalqabe. Itti aansee namoonni frustrated ta'an, namoonni sodaatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:19 kaastee dubbiste abdii kutachuurraa kan ka'e Kiristoos Yesuus yemmuu inni du'ee isa duukaa kan bu'an isaan namatti mul'ataa kan turan isa gidduutti dinqii kan argan isaan kun mana cufatanii sodaatanii fariisota sodaatanii warra Roomaa sodaatanii mana cufatanii otuu taa'anii inni du'aa ka'e sun inni Golgootaa ganama ka'e isaan galgala gaddaayu sa'aatii booddee gaddaayu nama dhiphisu nama dhiba ganama gammachuu ture sa'aatii booddee gaddaa jiru yoo si biraan ga'u ta'een gaddita gammachuun si biraan geenye taanaan celebrate gochuu hin dandeessu ganama obboroo ka'e isaan garuu gara waaree booddee jedha Yohaannis boqonnaa 20:19 irraa gara waaree booddee otuu isaan gadadamanii sodaatanii taa'an gidduu seeneetu nagaan isiniif haa ta'u jedhee balbala mana hidhaa banamega. They start to celebrate gochuu jalqabanega. Achirraa ka'e otuu waldaani the Eastern Christian, the Western Christian, the Nation Council at 325 isa sana asitti kan isa decorate godhe kan isa dhuguma guyyaa ayyaanaa godhe guyyaa jireenyaa godhe namoota hidhamanii abdii hin qabne sana gidduutti argamuudhaan nagaan isiniif haa ta'u yommuu jedhu celebrate gochuu jalqaban. Ergasii booddee wal ga'iitte itti mul'ate karaa mamiinsa hin qabneeni itti mul'ateedha. Guyyaa 40 isaan itti mul'ateedha karaa mamiinsa hin qabneen. Kanaaf isaan barsiise disciple barsiisota warra duuka buutota warra turan warra irraa barataa turan warra yeroo ni dinqii godhu ilaalan amma apostle godhee ergamaa godhee egaa dhaqaa waan godhaa jiru godhaa kan inni jedhee celebration suni jireenya sanarraa jalqabaa jechuudha. Egaa kana caalaa fagoo hin naqu lubbi Desalegn baay'ee akka dinqiitti kaa'aniiru gaaffiin kee inni lammataa innoo waaqa maalumaa fi du'umtiyyuu isa barbaachisee isa jedhu kanan xinnoo dubbachuu barbaada. Maa inni beektaa dubbiin kuni waa baay'ee namoonni jedhaniiru. Waan baay'ee namoonni gaarummaa irraas haa ka'u filosoofii irraas haa ka'u waan baay'ee jedhaniiru. Garuu yeroo hundumaa yeroo macaafa qulqulluu barsiistu waan Kiristoos Yesuus jedherraa yeroo kaatu garaa namaa baqassa. Maaliif bii Kiristoostu garaa namaa baqassa saafii ta'e.
Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irraa waa'ee jireenya ofii mararsiifachuu waa'ee arguu, waa'ee gammaduu, waa'ee Yesuus kana arginaa jedhee tokko warra Giriikotaa keessaa dhufee Filiphosiin itti na dabarsiidha. Itti na dabarsii jedheetu self gratificationidha ofii bakka arguu barbaade. Ennaan maayidha iji qamadii jedhe. Iji qamadii yoo lafa buutee duudhaa baatte tokko taatee haftii. Yoo garuu yoo lafa buutee duute baay'ee taatii ija baay'ee hortii. Maal jechuudhaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii biyyoo keessaa yoo iji qamadii gadi buutee duuterraa kan hafe hin hortuedha. Kiristoos Yesuus waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabuudha gara biyya lafaa kan inni dhufe sababii ta'eef. Cubbuu ilmaan namaa irraa fuudhuudha sababii ta'eef. Ija horachuudha sababii ta'eef. Mootummaa sana keessatti ija horachuudha sababii ta'eef namni adda biraan, qaamni adda biraan, humna adda biraan gadi bu'ee du'ee ija akka godhatu hin barbaadu. Gadi bu'ee du'ee bososee ija guddaa godhachuun kan irra jiru akkas ta'utu irra jira jedhee passing sapaakedhu ambiraan ta'ee akkasuma practically ofii isaatiif ija qamadii tana ta'ee gadi bu'ee tortoree gadi bu'ee du'ee amma immoo ija guddaa akka godhatuuf ka'uun akka irra jiru Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti dubbata. Yesuusumti Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa ilmi namaa maanguddootaan, lubootaan, warra hangafootaan, barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuuf, rakkachuuf, tuffatamuutu irra jiraa'e. Ta'utu irra jiraa'e. Kun dubbii Waaqayyooti. Ilmi namaa barsiisotaan, beektotaan, namoota maanguddoota guguddaadhaan, namoota akkasii kanaanii gidirfamuu, tuffatamuu irra jira amma du'aatti ga'uutu irra jiraa'e. Amma du'aatti kan geessisu kuni Yesuus Kiristoos jaalala guddaa kan namni biraan baasuu hin dandeenye. Amma akka lubi Desalegn jedhe biyya lafaarra amantii baay'eetu jira. None of them eewu tokkoon isaanii founderiin yookaan inni waldaa keenya dhaabe, inni amantii keenya dhaabe, inni abbaa amantii keenyaa ta'e kuni du'ee deebisee jiraate kan jedhu claiming godhan. Hin godhan hin jiru. Du'ee deebisee jiraate kan jedhu. Egaa gatii guddaa kana baasuudhaan inni kan biraan jaarraa meeqa keessatti ilaale. Waggaa 2000 keessatti namni ana du'ee ka'e jedhee achi as ba'e, humni du'een ka'e jedhee achi as ba'e, amantii geggeessaan amantii du'een ka'e jedhee achi as ba'e, dhugaas kan ta'e, kan mirkanaa'e, kan namnis duukaa bu'e hin jiru. Maal jechuudha gaa kuni gatii baasantu cimaadha. Gatii sana garuu qaamni biraan baasuu hin danda'u. Qaamni biraan baasuu sababii hin dandeenye. Gatii jaalalaa sana, piraayisii guddaa sana, gatii cubbuun namarra naqe sana, gatii cubbuun yakki namarra naqe sana isa galagalchuudhaaf humni danda'u hin jiru sababii ta'e. Ilmi namaa hundumaan tuffatamee, ciiggaamee, gadi buutamee, tuffatamee, rukutamee, du'ee achi ka'uutu isaaf ta'a jedhee dubbate. Egaa amma gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa hundumti keenya akka beennu yeroo tokko na yaadadha. Hiriyyaan koo tokko biyya Awurooppaatii biyya kana dhufaa evanjelistiidha. Maa inni ati maali jennaanii wangeela lallabaa. Wangeela lallabdaa ilaali securityidha. Kaastamii lixee. Kaastamii keessa lixeetu nama addaneeruudha. Amma ina dhaggeeffata amma yeroo kana dhaga'u. Kaastamii lixeetu mee akka gootu Yohaannis 3:16 maal jedha nutti meedhan poolisii gaafata. That's the police. Poolisii gaafata. Yohaannis 3:16 maal jedha jedhee poolisii gaafata. Wayyaa poolisii uffatee kaastamii keessa. Maal jechuudha poolisiin sun? Kiristoos Yesuusii Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 16 sasaasfame akkati axannaattu fotuun ta'in akkati xinaatiif laphee kee keessa jira. Dhuguma kiristiyaanoo taate isa naa deebise jechaadha poolisiin sun. It's not a pastor. Pastor gaafate miti, evangelist gaafate miti, policy gaafate. Kanaafi
Waaqayyo ilma isaa tokkicha utuu hin qusatin biyya lafaa jaallachuusa akkasuma biyya lafaa jaallachuusa namni isatti amane hundumtuu jireenya bara baraa argatu malee habaduuf akka hin taaneef tokkicha ilma isaa dabarsee kenne jedhaa innaa you are really an evangelist. You can go ahead etu na dabarsee. Egaa isa kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii jaalala sana argisiisuudhaaf inni gara dhumaatti fide akkan jedhu akka nama sila isinii jedhee mi'aadha. Mi'aa kana nami baasuu danda'u hin jiru. Nami isa fakkaatu hin jiru. Yesuus nama waaqa sana ga'ee sana baasuu kan danda'u hin jiru. Inni kan biraanii gatiitu nurra tureedha. Gatiin kuni gatiin nurra ture baay'eedha. Baay'ee naquu hin dandeenya. Lubbi Desalegn baay'ee naquu danda'a. Gatiin tokko nurra jiru gatii seeraan nutti dhufeedha. Gatii seeraan kaa'ameedha. Sababii cubbuu dabarreef furmaata inni ta'u Kiristoos Yesuus amma ni dhufee isarraa nu furutti gatiin seeraan nurra nammeetu. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 seerrirraa akkasidha. Abaarsa keenyaaf abaaramaa ta'e. Jaalala isaatiin seera cubbuu seerri nurra kaa'e gatii seerri nurra kaa'e kana nurraa kaasuudhaaf ilmi namaa du'eedha. Gatii cubbuu isa nuyi goone gatii cubbuu seeraan nurra kaa'ame sana ilmi waaqaa kuni isa nurraa fuudhuudhaaf du'ee jedha. Egaa tarii maaliif du'uu barbaachise ni jedhu baay'ee wannoo ta'uu qaba. Isa Yesuus Kiristoos jedhe duwwaarraa qabxii godhadhee ka'uu barbaadeen isa duwwaa tuqee kanuma yoon jedheen gaa Robsan kanarratti. Guddaa eebbifame lubaa gaarii gootee nu ibsitee namootni tarii kun gaaffii itti ta'u maaliif Yesuus Kiristoos du'uu fannifamuu gidiraa kan arguun isa barbaachise noo waaqa uumaa waaqaaf lafaatii akkasumatti haa ta'u jedhee kuma biyya lafaa fayyisee fayyaa jedhee maaliif nuun fayyisne isa jedhuu fi deebii ga'aa argataniiru jedheen amanaa guddaa eebbifame du'a lubaa. Luba Desalegn gara keettiin dhufaa. Egaa waan lubii Fikruun dubbate irratti itti dabaluu dandeessa waan hafe yoo jiraate garuu piroosesii himata yakka Yesuus Kiristoos irratti himatame kana irratti adeemsa seeraa isaa mee haa ilaallu. Tarii kun waan har'a biyya keenya keessatti biyya lafaa keessatti iddoo garaagaraa keessumaa saba keenya gidduutti ta'aa jiru wajjin waan wal fakkaatu tokko qabaa laata. Yesuus Kiristoos hin qabame sobaan dhugaan irratti ba'ame achumatti waan hin jirre uumaniitu guyyaa heertuu keessatti akka inni fannifame ajjeefamu godhan. Mee kanarraati har'a maal barannaa isa kanarraati maal nutti himta lubaa? Baay'ee fayyaa ta'ii baay'een gammada dhugaa obboleessi keenya lubaa Fikruuni. Ani sila historical framework isaan kaa'e inni immoo jireenya isaa faasikaa dhumti dhugaatti maalidha? Eenyu kan kabajaa ture eenyu kan kabajaa jiru sas jedhu sana baay'ee natti tolee gooftaan si haa eebbisu. Warra mana cufatee warra dhokatee warra sodaatetu gaafuma inni du'aa ka'u jalqabe faasikaa inni namatti tola baay'ee. Maaliif du'ee isa jedhu samma ati kaaste kuni inni ati makaaftee lubni irratti dubbate suni sabjektii guddaadha. Baay'ee sabjektii guddaa kitaaba gurguddaan kan irratti barreeffame dibeetii gurguddaa tiyoorii gurguddaa dhalli namaa warri dubbii waaqayyoo qoratanii kan isaan irratti godhanidha. Waaqayyo kunoo hin danda'a. Maqaa cubbuu keessan isinii dhiiseeranii hin jedhuyi. Maaliif du'uu isa barbaachisee kan jedhu sana jechuudha. Amma obboleessi koo sagalee waaqayyoo irraa ka'eetu gaashaan lafa kaa'ee jechuudha. Garuu waan tokkoon itti dabaluutu hin ta'in akka yaadannuu fi waaqayyo wanta inni gochuu hin dandeenye hin jiru. Akkasumatti cubbuu keessan isinii dhiiseera jechuu hin danda'a. Akka namaatti hin muyyaanu. Garuu immoo hin danda'u waaqayyo. Amala waaqayyo ilaatulluutu nu ta'a. Waaqayyo amala baay'ee qaba isa keessaa amalli lama waaqayyo isammaa obboleessi keenya dubbate Yohaannis 3:16 waaqayyo biyya lafaa jaallateedha. Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallatee jedheetu
achitti hin dhaabu. Maal godhere tokkicha ilma isaa hamma kennutti maaliif hunduma isaa deebisaa jechuudha. Isatti kan amanu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee jedha. Ila Waaqayyo jaalala ilma isaa immoo kenna. Ammas maaltu jira jechuudha. Karakterii Waaqayyo, eenyummaa Waaqayyo jaalala karaa tokko. Dhala namaa jaallata. Jaalalli Waaqayyo daangaan qabu. Waa'een jaalala Waaqayyo kun diip maqaan isaa yoo jaalala. Mas akkaataa nuti yeroo tokko Waaqayyoon yeroo hundumaa hamaa goonee akkanuma taa'ee dubbii namarra barbaadu nama adabuudhaaf bakka kan wixxifatu fakkeessanii yeroo itti piikcharii akkasii qaban jira garuu Waaqayyo jaalala. Amalli isaanii tokko sadha. Dhala namaa akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti uume akka inni badu fedha isaa miti jaalalan. Karaa kan biraa immoo Waaqayyo just God yookaan immoo qajeelaadha Waaqayyo. Qulqulluudha Waaqayyo. Cubbuun adabamuu takkan isarra jira Waaqayyo karakterii isaa kanas compromise gochuu hin danda'u. Isa abbaa firdii ta'uusaas jaalala ta'uusaas compromise godhuu dhiisuu hin danda'u lammansaayyuu warri kun lamman walitti dhufuu qabu jechuudha. Egaa san sila dubbadhe Waaqayyo nama istaandaardii qajeelummaa isaa kanatti fiduudhaa fi yaalii gurguddaa godhe Waaqayyo. Garuu namni istaandaardii jaalala Waaqayyo kana ulaagaa jaalala Waaqayyo kana qulqullummaa Waaqayyo kana kan guututu dhibe erga gaafa Eden keessaa ba'e, erga jannata keessaa ba'e. Hiyyaale Waaqayyo, seera kenne Waaqayyo. Namni garuu of fayyisuu hin dandeenye contaminated ta'e namni. Karaa nama cubbamaa isa tokko karaa Addaam jedha. Phaawulos gara warra Roomaatti immoo barreessu. Duuni nama hundumaatti dhufeedha. Cubbuun nama hundumaatti dhufeedha. Karaa qajeelummaa nama tokko immoo fayyinni nama hundumaaf dhufeedha. Kanaaf Waaqayyo jaalala isaa kanaaf firdii isaa kanaaf jedheetu nama kana guutu waan dhabeef ofiidhuma isaa Waaqayyo ofiidhuma isaa dhufee nama ta'e garaa Maariyaam keessa buufatee nama ta'e dhalatee cubbuu sana ofirratti fudhatee yakka nama ofirratti isa kana Isaayyaas boqonnaa 53 keessa yoo dhanne gaashaan argina waan inni jedhu inni dhiphina keenya ofirra kaa'eedha. Muddama keenya hin baateedha. Inni garuu balleessaa keenyaaf hin waraanameedha. Inni lubbuu isaa sababii yakkaatiif dhiyaatu godhee dhiyeesseedha. Inni cubbuu namootaa baay'ee baateedha. Yaadattu Yohaannis immoo boqonnaa tokko keessatti Yohaannis cuuphaan maal jedha? Ilaa hoolaa Waaqayyoo cubbuu biyya lafaa kan balleessu kan baatuudha. Yohaannis boqonnaa tokko ofirratti baatee maal godhe Yesuus? Sammasala obboleessi keenya Galaatiyaa keessaatii caqase. Fannoo irratti kan fannifamu kan rarraafamu hundumtuu kan abaaramedha jedhamee caafamee jira. Kiristoos sababii keenyaaf abaarsa ta'edha. Cubbuusa godhe Waaqayyo gajjastisiisan yookaanis immoo haqa sana bakkatti deebisuudhaaf iddoo isaa kan bu'u waan beefi ofiidhuma isaa achitti of geessee dhala namaa fayyisee jechuudha. Isa kanan itti dabalee darbuu barbaada. Waa'ee sammati kaastee waa'ee piroosesii fannifamuu Yesuus Kiristoosii yoo laalle ani iddoo sanatti maalin argaa jastisii Waaqayyoo, qajeelummaa Waaqayyoo, firdii qajeelaa Waaqayyootii fi firdii jal'ina firdii injustice iddoon itti dhufee walitti dhufedha. Akkaataa Yesuus Kiristoos itti qabame du'e yoo dhattee ilaalte dhugaadhumaaf taanaan nama gaddisiisa. Kamisa galgala qabanii hirriba dhabanii halkan guutuu taa'aa bulanii jimaata ganama ajjeesan. Istaandaardiidhuma yeroo sanaatti iyyuu seerri akka kana ariifatu waan jiru natti hin fakkaatu. Qorannoo addaa achirratti geggeessuudha yoon baate iyyuu.
Macaafuma qulqulluu keessaa illee mul'allu yaadattu Phaawulos fa'a dhimma isaanii gara Roomaatti deddeebi'aa turan dhimma isaanii kana falmachuuf warri Yihuudoota warra amantiitis kan himate Yesuusinis kan himatan isaan kan garuu adeemsi seera isaatii extremely ariifate. Galgaluma sana waan isin dhibu kan Yesuusin himate warra beektota macaafaa luboota warra faarisoota warra kanatu himate isaanumatu immoo eegdota isaanii ergee dhaqee qabsiise waan isin dhibu. Isa kana wangeela Luqaas keessaati dhaxxanii yoo dubbifattan hin argitu Maarqos illee isa kana ka'a Maatiyos innatti sila dubbiste illee akka kanaatti ka'a ofiidhuma isaanii dhaqanii qabanii dhaqanii qabuu duwwaa jalqaba fidaniitu mooraa warra lubootaa keessatti gashanii achi keessatti jalqaba mana Qayyaafaatti achitti qabaniitu utuu seera biraan utuu seerri kan inni itti ilaalamu Phiilaaxoos fa'aa biratti ganaa Heroodis fa'aa biratti ilaalamu achi utuu hin gahin achitti reebanii kakkabalanii wayyaa fuudhanii ija isaatti hidhanii yoo raajii itti qoosanidha mooraa sana keessatti. Mooraa sana keessatti utuu lafa seeraan illee hin gahin kun waan baay'ee nutti hima haala namni keessa jiru dhoksaatti jechuudha sirratti kaasta. Isa duwwaa immoo miti. Erga fuudhanii gara Phiilaaxoositti geessanii booddee immoo namoota sobaan dhugaa itti isarratti ba'an bitanidha. Nama 3 bitanii fidanidha. Maarqos immoo maal jedhaa namoota sobaan itti dhugaa ba'an fidaniitu dhuga ba'umsi isaaniiyyuu wal fudhachuu didee sobaan namoota bitanii horiidhaan irratti dhugaa baay'isanii jechuudha. Isa duwwaadhaan hin dhaabanne yoo gara Phiilaaxoos dhattee ilaalte Phiilaaxoos biratti geessanii Phiilaaxoos ilaaleetu homaa tokko irraa dhabeetu nan gadhiisaa isa salatti dubbiste sana dura gaa akka jedhu nan gadhiisaa jedhe Luqaas keessatti ilaalte nama kanarraati ani homaa tokko iyyuu hin argine kan du'aan isa ga'u homti tokko iyyuu hin jiru jedheetu garuu nan reebaadha reebee isinii gadhiisuu nan danda'a. Wanti isa adabsiisu hin jirudha karaa tokko nan reebammoo jedha. Sana booddee wacni saba sanaa ijaa itti hammaatee fi sabni hin wace gamma dhugaatu karaa hundumaa awwaalamaa jechuudha. Dhugaan Yesuus Kiristoos karaa hundumaa awwaalame sobaan hin awwaalame birriidhaan awwaalame inni aboo qabu aboo isaatiin awwaalame sabni iyyeetu dhugaa kan awwaale jechuudha. Waan isin dhibu Yesuus Kiristoos saba baay'ee gargaare nama baay'ee gargaare. Isa kaan du'a keessaa kaa'e, isa kaan dhukkuba itti fayyise, isa kaan nyaata nyaachise. Namni Kiristoosiif dhaabatee falmu nama tokko dhibe. Warri isaa wajjin jiraatan akka Phexros faayyuu yaalanii erga achi ga'anii booddee hin ganan. Nama hundumaatu gane Yesuus. Qobaasaa duwwaa mini qullaasaa dhaabate. Processing seera Yesuus Kiristoos irratti godhame suni it is completely injustice. Firdii jal'aatu irratti godhame kanumaan iyya namaarraa kan ka'e jechuudha akkuma dubbiste Barabbaa isa jeequmsa kaasee horii namaa fudhatee nama ajjeese isa nuu gadhiisiiti isa kana nuu fannisee jedhanii akka kanaatti fannifamuutti dabarsee Kiristoosiin kennee jechuudha. Kanaaf wanti iddoo sanatti ta'ee hinaaffaadhaan sabicha gammachiisuudhaaf akka inni yakka hin qabne utuma beekamuuti murtoon du'aa isarratti darbe akka namaatti akka kan namaatti jechuudha. Inni kuni maal agarsiisa karaa kan biraa jal'ina biyya lafaa kana keessa jiru. Firdi jal'ina biyya lafaa kana keessa jiru. Waaqayyo ofii isaatii dhufeetu ofirratti baate yommuu jennu isuma cubbuu keenyaa duwwaatu hin ta'in siistemii keessa rakkinni jirullee dhufeetu isarratti wal ga'e jechuudha ofirratti fudhate jechuudha. Kana keessaa tokko lamatu sirraa ta'eeti nu fayyisuu hin danda'u. Kun hundumtu ta'eetu akka jedhe Gooftaa Yesuus gaafa Phexros
billaasaa luqqifatee namicha sana rukutuudhaaf ka'e xinnoo ishee munni yaalee dhiisee akkas goona taanaan inni barreeffame immoo akkamittiin raawwachuu danda'are jedheetu dubbatee jechuudha. Inni kun egaa akkuma tu jettee har'a namoota firdii isaanii jal'atee utuu dhugaa qabanii dhugaan isaanii dhokkatee horiidhaan, sobaan, qawweedhaan, aboodhaan, jal'inaan, hinaaffaadhaan dhugaan isaanii warra jal'atee jiru sana warra dhokkatee warra awwaalame jiruu fi ergaa guddaa qabaa jechuudha. Waaqayyo waa'ee isaanii theoretically beekatu hin ta'in, beekumsaan akkuma waaqummaa isaatti beekatu hin ta'in, experience godhee arge jechuudha. Jal'ina dhalli namaa namarraan gahu. Haqa namaa jal'atu, dhugaa namaa dhokatu. Yesus Kiristoos ofirratti fudhateetu arge. Kanaafidha maal jedha namichi inni Ibroota barreesse nuti jedha hangafa lubootaa dadhabbii keenyatti garaan isaa nuuf hin naane hin qabnu jedha. Inni akkuma keenya waan hundumaan qoramee ilaalameera. Cubbuu qofaatu sarraa dhibame maleedha. Wanti dhalli namaa ittiin qoramu Yesus Kiristoos kan inni ittiin hin qoramin, kan inni ofirratti hin fudhatin tokkollee hin jiru jechuudha. Kun ergaa guddaa qaba. Dhugaa kana akka kanatti horiidhaan, dhugaa kana akka kanatti sobaan, dhugaa kana akka kanatti qawweef meeshaadhaan, dhugaa kana akka kanatti iyya namaatiin, daboodhaan awwaalanii hambisuusaa gaafa sanbata guddaa arginaa jechuudha. Dhugaan kun kana hundumaa caccabse. Haaleluyyaa. Kana hundumaa diige. Gaafa sanbata guddaa satat jedhee ka'e. Amen. Achi keessaa ka'ee dhaabate. Haaleluyyaa. Dhugaan ka'ee dhaabata. Isa kana dubbata jechuudha sagaleen kun har'a ergaa guddaan nuu qabu. The Good Friday natti la jette kuni guyyaan jimaataa kun fannoon kun isa kana ergaa nuu qabaa jedheenan amanaa. Akka kanatti ni ilaala. Guddaa eebbifame luba Desalegn onni guddaadha kan isin mul'atte. Kun dhugumaan lafa firdiin jallatee jirutti, lafa dhugaan awwaalamee jirutti abdii guddaadha. Luba Fikru mee gara keetti deebi'a. Egaa mee walumaa galatti egaa du'aa ka'uu Yesus Kiristoos kanarraati maal barannaa kun hiika maalii qaba jireenya keenya har'aatiif? Baay'ee galatoomii luba Desalegnis baay'een guddaa galateeffadha. Yoo amma gaadhimmisaa yeroo kana keessuma yeroo hundumaa du'uuf du'aa ka'uun Kiristoos Yesus hiikisaa guddaadha. Yeroo waa tokko keessa lixxu garuu irra caalaa sitti mi'aa'a. Irra caalaa sitti mi'aa'a. Iddoo bita mirga yeroo dhattu iddoo adda addaatti amma dhugaatu dhokate kan jedhu. Dhugaatu dhokate, dhugaatu owwaalame kan jedhu kan dubbatamu luba Desalegn sirriitti macaafa qulqulluudhaan qabee waan baay'ee nu barsiiseera. Dhugaan dhokate yeroo jennu namni keenya nuyi kan dogoggorroo jiraate dhugaan akka hin owwaalamneti maadhee dhaabnee, afooshaa dhaabnee, maaloo dhaabnee, waldaa keessaas mootummaa waaqayyoo kana nu jalaa jigeenyee walitti kaanee Ibroota boqonnaa 12 maayedha. Nuyi mootummaa hin jigneef raafamuu hin dandeenyetti sababii amannee fi kottaa gammachuu keenya ibsinaa jedhamti. Amma dhugaa kana akka inni hin owwaalamne dhoowwina yeroo baay'ee. Otuu hin owwaalamu ta'e gaariidha. Personal yeroo yaadu, akka Fikruutti yeroo yaadu, dhugaan otuu hin owwaalamu ta'e gaariidha. Wanti akka hadhaa akka qoricha koosootti liqimsan garuu dhugaan hin owwaalama kana baruun namarreera. Maqaan Kiristoos Yesus inni tokko dhugaadha. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenyedha. Dhugaan hin owwaalame gaaf tokko. Dhugaa owwaalame kana dhugaan maaliif owwaalamaa mita marakkinni keenya? Dhugaan ni owwaalame du'aa ka'uutirra jiraadha. Qabsoon keenya akka siyaasaatti, akka hawaasummaatti, akka amantiitti, akka abbaa fedheetti yoo ilaalle dhugaan maa owwaalameenii callumanii difeensiivii nu godha. Dhugaan owwaalame garuu du'aa ka'uutirra jiraadha. Amma gaa waa xinnoo dabaluudhaa fi waa'ee injustisii kana sirriitti kaasaniiru lubni mootummaan qajeelinaa tokkotti mootummaan jal'inaa akka ka'u
jireenya ilma isaa ilma Daawit Abesaloomiif jireenya Daawit ilaaluu dandeenya. Dabarree namoonni ol adeema nama egeree qabu, nama jireenya qabu, nama kakuu qabu akka Waaqayyootti, nama dibata qabu, nama biyya sanaa fi amantiidhaan, siyaasaan, dinagdeedhaan, barumsaan nama guddisuu danda'u, nama jabaa tokko ari'achuun eeggadda waan jalqabe miti. Daawiti siyaasaan isa ta'u, dinagdeedhaan isa ta'u, militariidhaan isa ta'u, Goliyaadin rukutee lafaan isaa tiksuudha yoo ta'e sitti beekaa, that is economy. Nama bushuudhaan yoo ta'e wisdamiin isa keessa jiru guddaadha. Dibata yoo ta'e waaqarraa Waaqayyo tikee fuudhee dibeera. Humna yoo ta'e leencaafamaa keessa kukkutee gatudha. Nama akkasii kana du'uutirra jira jedhee eebootti darbata siyaasa. Nama ol adeemu, nama biyyaaf dabarsu, nama mootummaa Waaqayyootiif hojjetu, nama hiyyeessaaf haadha hiyyeessaatiif hojjetu, ari'uun, dararuun, balleessuun, eebootti darbachuun jaarraa kana keessatti miti. It happens. Karaa biraa yoon ilaale akkuma sila isiniin jedhe namoonni beektonni sila Luqaas boqonnaa 9:22 irraa isinitti agarsiiseera. Abboonni, guguddoonni, beektonni, barsiisonni seeraa kuni ilma namaa irratti hin kawwadhe. Isinii galee har'a yeroo abboonni namoonni waan adda addaa kuni akkas ta'u, abalu maaliif akkas ta'a, abalu maaliif akka godha, abalu maaliif akkas ta'a kan jedhu ifama bilbila koo cufeera garuu yeroo wannoo irratti bilbilanii in dhufa yeroo messenger yeroo bilbilan. Innaa abboonni yeroo isaan itti Roomaa wajjin hiriiran argitatam. Waa'ee jeste Roomaa wajjin hiriiranii Kiristoos Yesuus akka malu Desalegn kaa. Firdi nama deddeebisayyuudha. Yeroo akkasii deebitaa qaxarootti kennu yookaan dhukkuba si ajjeesa yookaan immoo waa dhabanii si baasu yookaan immoo waa eeggatu isaanis asis waa eeggatta isaanis waa eeggatu. Kan Yesuus garuu kamisa galgala jalqabamee jimaata ganama dhume. Amma gaa namoonni abboota jettu ati geggeessitoota jettu beektota seeraati jettu mootummaa wajjiniin jal'inaa wajjiniin Roomaa wajjiniin warra nama ajjeesu Fariisota wajjiniin isaanii wajjiniin walii galanii Kiristoos Yesuus isaantu narratti ka'e na xiqqeessaa ganna qabaa isaantu ganna qabuuf na xiqqeessuu irra darbanii na ajjeesu ilmi namaa immoo kana arguutu irra jiran inni jedhe yeroo sana jira jechuu barbaadeen. Amma gaa maal jechuun barbaade yoo isaa qabxii keenya har'aatti finne lubi Desalegn maa jedhee Yesuus Kiristoosii dhugaadhaan kan faraduudha jedhe. Amma Kiristoos Yesuusii jaalala Waaqayyo abbaan jaalala argisiisuuf Kiristoos Yesuusiin cubbuu keenya ittiin nurraa kaasee jaalala nuuf qabu argisiisuudhaan isa sacrifice godhe, isa aarsaa godhe, isa kenneedha. Yeroo kennu kana waan sitti ilaannetti sin gaafatu Waaqayyo. Biyya kana keessaa biyya keenya dhoksanii waan nama dorsisu malee kaameeraan qixa kana jira. Kaameeraan si kaasaa jira. Yoo waa hatte hin qabamta. Suuqii kana keessa laa kaameeraa si kaasu jira. Eeggadhuu jedhanii sitti himu. Eeggadhuu jedhanii sitti himu. Waaqayyo maa jedhe beektu? Waan namni kaffaluu hin dandeenye, waan namni baasuu hin dandeenye, waan biyyi lafaa walitti guurame baasuu hin dandeenye, gatii guddaa ilmaan namaa hacuuceef gadi qabe. Ilma koo Kiristoos Yesuusiin ilma koo kennuudhaan gaticha baaseera. Amma gaafirdiin isaa lafanitti qajeelu. Warri gatii kana cabsitanirra dhaabattan, warri gatii kana akka gatii waan hin qabneetti lakkooftan, ilma isaa Yesuus Kiristoos tokkicha isan ergeetti kan hin amanne ammayyuu abaaramaadha, du'aadha. Warri immoo isatti amanan immoo jireenya bara baraadha. Yohaannis boqonnaa 1:12 abbaa jedhanii waammachuu haboo mucummaa isaaniif kennan. Ilaa judgmentii kana argita. Namoota namatti hin kennin nama hidhaa. Namoota namatti hin kennin si gaafata. Namni waama tokko baala lafaa si buusee waggaa meeqa himataa dhufa. Waaqayyo du'aaf jireenya kan inni gargar baase sacrifice jaalalaa kaffalame san, gatii jaalalaan kaffalame san, idaa namarraa ba'e sana amma makkan cimaa ta'e karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin karaa dabraan barbaanne kan luba Desalegn jedhe.
karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosin dhandhamachiise wanta hadhaa kana isa dhandhamate kanatti kooluu hin galtoote abidda bara baraa si eeggataa. This is just. Kun amma namatti darbuu ilma koo gabbaruu dhiistee anaan na gabbaruu dhiistee miti. Gatii ba'e sana nama dabraan baasuun irra hin jiru. Gatii ba'e sana yoo xiqqeessite abidda bara baraa si eeggataa jechuudha. That is a justice. Lafanni itti laayii godhuudha justice. Amma gaa wanti si baasan otoo hin jirin biyyi lafaa waa si baasisuudhaaf rakkata. Wanti si oolan otoo hin jiraatin si ooleera jedhu malee ati ofirratti hin argitu. Dubartii ishee waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'ee fayyuu ishee ofirratti bartee dhokachuus hin dandeenye. Kanaaf kaatee mul'isteedha. She sensed. Sensii goote. Firdiin biyya lafaa waan ati sensiin gooneenitti godhee si rakkisa. Kiristoos Waaqayyo garuu waan ati sensii gochuu dandeessu. Waan ati ofii godhachuu hin dandeenye. Waan ati ofii du'achuu hin dandeenye. Waan ati ofii ka'achuu hin dandeenye. Waan ati ofii falmachuu hin dandeenye. Kanaaf golatti galanii motuu falmachuu danda'an. Isa tangible ta'e sana kaa'eetu ilaa karaa lama jira karaa lakkuudha. Kun jireenya kan du'a jedhee sitti agarsiisa. That is where the justice lies. Karaa Waaqayyo yeroodhaan. Karaa biraa maalirraa barannaa isa jedhuudhaan itti fakkaata gaaffiin kee. Maalirraa barannaa isa kanarraa maal barannaa jedha. Benefitii isaa maal nu barbaachisaa? Tokkoffaan sodaa jalaa baane. Sodaa jalaa baane. Amma argitaniittu maaliif akka jettanii lallabduu nammoo ammayyuu hin sodaannanu waan adda addaa sodaannaa jedha namni. Maartin Luuter maa jedha isa kanaa? Namoonni jedha gatii ba'eef dagachuurraa kan ka'e sense orgaanii isaaniitiin wanta perceptionii naannoo isaaniitiin consciousness isaaniitiin wanta arganirraa isa hin argamne isa argamu yoo abdamne inni immoo abdii maalii ture isa hin argamne yoo abdanneedhaa fi abdiidhaan eeggannaadha dubbiin sagalee Waaqayyo. Amma gaamaa'edha namoonni naannoo isaaniitti isaan mo'ataadha. Gatii ba'e kana sodaa jala akka ati baatu humna du'a cabsuu du'i mo'amuusaa cubbuun keessirraa ka'uusaa amanuurraan dadhabuurraan kan ka'e maal gootaedha sense orgaanii keetiif bitamtaadha. Perceptionii keetiif consciousness kee yookaan ilaalcha keetiif bitamteetu isa jala teessee jarri maadhee sitti ijaaranii sitti naanna'aniitu si doorsisaniitu karaanis hin jiru jireenyis hin jiru siin jedhu. Namoonni Kiristoositti ba'an garuu gatii kaffalameef sababii beekanii fi doorsisni sense orgaanii isaanii, perceptionii isaanii, consciousness isaaniitti naannessee isaan doorsisu keessa exit godhanii ala jiraatu. Isarraa ala jiraatu. Territorii sanarraa ala jiraatu. Tokkoffaan maalirraa baranna gatiitu nurraa ba'e isaa bitee gatii nurraa ba'e sana beekna isaa bitee humna sodaatu cabaa jechuudha. Humna sodaatu caba nurra. Kanaafi akkaedha. Du'a isaatiin seexana humna dhabsiiseedha. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gatii dhabsiise seexana isaa nu doorsisu jechuudha. Kanaaf tokko du'a jalaa baane namaan sodaa jala. Inni ittaanu akkuma sila isiniin jedhee yeroo humna sana furannu humna sana doorsisu gararraa jiraanna. Namootan silaa yeroo Kiristoos Yesuusii du'ee boolla keessa jira jedhanii isaan yaadan sana yeroo warra cufatanii taa'an sana kan isaan keessa jiraachuu danda'an atmosferii isaan keessa jiraachuu danda'an atmosferii sodaati an biraan hin jiru. Fariisota hin danda'anii, Saduqoota hin danda'anii, Roomaa hin danda'anii dhokachuutu irra jira. Amma dhimmi isaa dhimma midhaan nyaachuu, dhimma wayyaa uffachuuf, dhimma gadi ba'anii aduu arguu miti. Dhimma sodaa, kaaptiivii sodaa ta'anii keessa taa'udha. Har'agaa yeroo waan Kiristoos Yesuus nuun jedhaa jiru kana akkuma gaafas nagaan isiniif haa ta'u jedhe nuun jedhaa jiru kana yeroo sensi goonu bu'aa isaatu nutti argama. Bu'aan isaa immoo maa inni dukkana limixii sana keessa abdii kutannaa sana keessa chaansii yookaan option jedhan lafa hin jirre sana keessatti sagaleen tokko hin dhufa. Sagalichi immoo ilma Waaqayyooti. Isa Yohaannis sagalee ture jedhe. Sagaleen sun nama ta'een gidduu buufate amma du'aatti ga'e. Isa sana yeroo sagalicha dhaga'u namni sodaa sana keessaa ba'a jechuudha. Bu'aansaa inni tokko isa kana. Inni ittaanu akkasidha. Roomee boqonnaa 4 irraa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 7 kaaseetti natti fakkaata. Inni asii ol ba'ee jedhu sunedha. Sana hundumaa mo'ee jechuu kooti.
humna du'aa cabse. Akka jechuun isaa kuni erga asii ol bahee gadi tureera jechuudha. Erga asii ol bahee wanti gadii tokko wanti daawuniin tokko tureera. Asii ol bahee abaloo yeroo ta'u staatisii koo dabalee jechuudha. Asa duriirraan ol ka'e jechuudha. Dura ol keessa hin jira yoo ta'e tabba yaabbadhe jechuudha. Dur sodaa keessa hin jira yoo ta'e humnan godhadhee nan jabaadhee humna sodaan cabse jechuudha. Inni ol bahee jedhu kuni hiikisaa asii ol bahee ni jedhu kuni dur gadi ture jechuusaati. Yeroo gadi ture kanaa humna hundumaa cabsuudhaaf waldaa kiristiyaanaadhaaf aangoo kennedha. Waldaa kiristiyaanaaf aangoonni kenne immoo kaan raajota, kaan barsiisota, kaan ergamoota warra Waaqayyo jedhe akka himan hundumtuu qaama Kiristoos kanatti akka guddatee humna sodaaf, humna cubbuu jalaa bilisa bahee akka inni dhaabatuuf waldaa kiristiyaanaadhaaf kennaa godhee kennedha. Inni lammata hubannu addoor ta'uu waldaa kiristiyaanaa, miidhaguu waldaa kiristiyaanaa, biyya lafaarraa adda ta'uu ishee. Foolii Waaqayyoo qabaachuu ishee, of keessaa ergamaa qabaachuu ishee, of keessaa raajii qabaachuu ishee, of keessaa barsiisaa qabaachuu ishee. Waldaan kiristiyaanaa cimuus maaliin mirkaneesse kana? Gadi bu'ee humna gadi bu'uu cabsee ol ba'ee waldaa kiristiyaanaaf badhaasa kenna. Badhaasi sun eessaa argama sitti fakkaatee du'a Kiristoosiif du'aa ka'uusaa keessaan humna jaalalaatiin dhufee waldaa kiristiyaanaatti mul'ate. Amma gaa bu'aan keenya isa kana. Inni taanu freedomii nu baase amma yeroo freedomii baatu biyya lafaarraa federation etta federation yeroo ta'u mootummaa waliigalaa si bushaati immoo jalatti bultaa confederation yeroo bultu immoo warra xixinnaatu sagarraa busha. Waaqayyo karaa du'aaf du'uusaa federation confederation nu uume miti. Entirely bilisa nu baase. Old Testament keessatti yeroo arginu bilisummaa psychology sammuu physically qaamaan garboomuu jala sammuun namaa tokko yeroo si hacuucu taatu jala gaddeebi'uu jala akka horiitti lakkaa'amu jala sabni Israa'elii biyya Misir keessaa ba'uu isaanii yeroo argisiisu isa ijaan hin mul'anne isa laphee namaa cabsu isa jireenya nama dhowwu isa waan si kaffalame si duuchee si hin kaffalamne jedhee si doorsisu isa qiraaciin nana si cirsiisu isa akka waan gatiin si kaffalame ammoo gatiin sirra jira jedhee kasira Phaawulos dubbatu sitti musanaa baraka ku haaraa keessatti immoo Kiristoos Yesuus du'uun physically ta'ee kana spiritual godhee afuuraan godhee ani bilisummaa afuuraa bilisummaa foonii darraba kan ta'e kan baaqee kan hin taane kan dachaa lama ta'e jireenya keenya irratti uwwisuudhaaf. Kiristoos Yesuus akka sanatti mul'ate. Maalirraa arganna? Kiristoos Yesuus nuun idaa keenya lafa kaa'eera. Namni idaa kun lafa kaa'amuusaa yoo dhabee wal'aalee sana keessatti kufa. Isa dhumaan jedhee fixa. Akkeedhu namni tokko illee ofii isaanis hin jiraatu ofii isaanis hin du'u jedha. Roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 7 olaante. Yoo duunes Kiristoosiif yoo jiraannes Kiristoosiif jiraanne dheetu adaraa ishee kana na dhaggeeffadhu akkasidha. Kiristoos waaqa warra du'aniif waaqa warra jiranii ta'uudhaaf du'ee deebisee jiraatedha. Amaaliktii warri kaan waaqeffan warri kaan waan isaan hin beekne beektaa? Gaafa dhaqi warra waanuma jiru Shintoizim, Muslim, Islam waan adda addaa gaafachuu dandeessa. Waaqni isaanii itti amanan existence yeroo jiru waan inni godhe sitti. Yeroo lafarra jiru waan inni godhe. For example, anaan quban qaban amma jarri sun. Waa'ee koo ani jiraachaan jira. Erga du'anii booddee na arguu hin danda'anii. Jiraataa utuu turanii immoo ga'ee warra du'anii maal akka ta'e isin arganii. Kanaaf akkasidha. Kiristoos Yesuus waaqa warra jiruuf waaqa warra du'anii ta'uudhaaf du'ee deebisee jiraatedha. Maa jechuudha? Foddaa garas isa namatti hin mul'anne. Isa namni bira ga'uu hin dandeenye. Isa namni dhaqee achi addeebee dhufee sitti himuu hin dandeenye. Inni achi keessa dhaquudhaaf warra jiraniif warra du'an bira dhaquudhaaf humna isa sagararraa jiru sana cabsee achi addeebee karaa mamiinsan qaamnee isaanitti mul'ate. Maa jechuudha gaa kun? Wanti isa du'ee ka'e kanaa garasittis daangaa ta'ee akka hin beekne isa dhossu garanattis mul'atee asan jira jedhee humna isarratti caalu hin jiru jechuudha. Isa jiruuf isa du'uuf waaqa ta'uudhaaf inni du'ee deebisee jiraatedha. Maa jechuudha gaa kun? Level of confidence duwwaa miti. Amantii keenya dabala.
lafatti dhaqeenu jalaa hir'atu hin qabu Kiristoositti yoo maxxanne. Inni humna du'aa garas keessa jiru, humna jireenya keessa jiru lamaansaa dhandhamatee achi as deebi'ee jireenya natti misaabite karaan shakku tokkollee hin qabu. Karaa diinni itti na doorsisu tokkollee hin jiru. Karaan itti gatiin irra jiree shakku tokkollee hin jiru. Sababiin isaa warri kaan isa du'a garanaatti kan isaan odeessan. Naareetiiviin isaanii, haasaan isaanii, tiyooloojiin isaanii, doogmaan isaanii, waan isaan lafa kaa'an suni otuu lafarra jiranii waan hojjetan hundumaa sitti mane. Ati isa amanta. Garuu dhoksaa sagarasiisan achi as boggonanii warra jiraatan itti nama argisiise Yesuus Kiristoos malee Waaqni argisiise hin jiru. Kanaaf maal keessaa arganna? Confidence yookaan ija jabina amantii keessaa argina. Ija jabinaanis wangeela Kiristoos Yesuus lallabuu dandeenya jechuudha. Si galeera? Ija jabinaan lallabuu dandeenya. Fayyuu keenya irra darbee jechuudha. Caaqnee salvation seenu fayyina seenu kana caaqnee irra dabarre wanta caaqne kana keessa immoo nama galchuudhaa fi confidence Kiristoos Yesuus argisiise kan itti mul'ifna jechuudha. Kana duwwaa sitti hima. Yeroo tokko Jimmaa Yuunivarsiitii yeroon baradhu nama tokko dhufee nu barsiisa Bible study. Amma siniinaan jedhe. Maalitti gadi baate addana Jimmaanoo biyya musliima baay'eedha namoota namannis baay'ee jira. Maaliif adda taana jettaniitu namatti dhugaa baatu natti maa jedhe Bible study nu barsiisa. Hin lallabna nus taraa keenya waldaa ollaa jirus dhadhannee kan jennaan baay'ee isa waan baay'ee Phexrosiin kaafne, Phaawulosiin kaafne, Intalaa kaafne, Daawitiin kaafne, ol makne, gammakne nu gaafate nu dhaggeeffate jalluma jedhe. Kana hundumaatti jedhe yoo garraamummaa dheettanii amantiin qalee nama nyaachisu jira. Yoo horii dheettanii waaqayyoon eebbisa dheettanii yeroo baay'eeyyuu warra saayidii dabraa amananturra horii qabaa, suuqii qabaa, makiinaa qabaa, aeroplaanii qabaa. Yoo social networkingiidhaaf gumaachaan guddisuu haadha hiyyeessaadhaaf falmuusa jedhuusa macaa fakkeenyaa 31:8 jiru goona jettanii they are more than you. Warrumti jireenya isaanii walakkaa isaa namaa kennanii jiru jedhe amantii dabraa keessa. So maayin reen teenya gaa. Akkeedhe tokko jedhe isin jedhe fayyuu keessan jireenya bara baraa argachuu keessan amma bartaniittu jedhe. You don't have any doubt. Nasiiba miti jedhe. Waaqni kee gaafa ati hidhattu waan itti fakkaate godhee akka itti mazzanee yoo ati gaashan qabdu ta'e bitaatti yoo ati gaashan qabaatte mirgaatti si darbatu miti jedhe. By now salvation ke beektaa. By now. Kana dhaqi gaafadhu. Are you sure? Are you saved? Dedi gaafadhu. God knows in jedhu. You're not gonna say God knows. You immediately tell them, I am saved. Sababin isa isa du'a moo ettin amane sababii ta'ee fi ani fayyadate dubbata. Kana si duwwaa dubbata ere Kiristaana duwwaa. Tokko inni lammataa maal quba qabaa Waaqni keessa du'a garasii jettee yoo gaafatte you are the only one to answer that question. Si duwwaa dhagaa deebisa kan deebisu. Du'a garas waan jiru. Kanaaf achi as dhufee karaa mamiinsa qabetti meedhaan Robsan luba Desalegn karaa mamiinsa hin qabne itti mul'ise waan hundumaa itti mee isaan ergee. Amman kana sinitti muttima manaan bayinaa jedhe. Nuyi warra fatalaqqennee manaa baanee dhannee harka seetanaa harkatti duunu miti beektaa. Nu dhidhiibee humna du'aa ka'uu isaa nu keessa kaa'ee gadi baana sababii ta'eef humna kanaan gadi baana. Yoo manxiqqeesseedhee konfidensii afuuraa akkasii kana nuu kenna. Benefiitiinsaa hundumaa kan caalu immoo benefiitiinsaa fayyina. Fayyina kan caale immoo hin jiru. Inni kaan nama mootummaa waaqayyooti harkisuudhaan malee nu sadaniin nu fayyiseera. Namoonni adda biraan mataa isaaniitti akkasuma kileemii godhanii fayyaniiru. Inni guddaan bu'aan isaa fayyinaa. Inni kaan waa'ee inni isa kaanirraa adda ta'u kaasuudhaaf jedhee. Kanaaf otuman kana jedheen gaadhee yaada. Guddaa eebbifamee luba Fikruu. Waan guddaa nutti himte. Du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannifamuun isaa gidiraa arguun isaa hiika guddaa qaba jireenya keenya har'aa keessatti. Isa kana akka gaariitti akka nuun qalbeeffannu nu goote guddaa eebbifamee luba Desalegn wanti itti dabalamu jira. Wanti itti dabalamu dhugaa waa hin jiru wanta kana baay'ee dinqiitti nuu kaa'e lubni. Akkuma inni jedhe amma amantiin adda addaa barsiisa adda addaa qabaa garuu waa'ee du'aa ka'uu qabu. Waaqni keenya du'ee du'aa ka'eera jedhanii dubbachuu danda'anii inni kun addadha.
du'aa ka'uun egaa waa'ee amma du'aa ka'uuti kan nuti haasa'aa jirru. Du'aa ka'uun daayimenshini lamatti hiika qaba. Inni tokko jireenya har'a jiraachaa jirruuf. Dhiphinni, duuni, gidiraan kamtiyyuu aboo isa dhumaa akka hin qabne. Wanti nuti gaafa jimaataa argine hundinuu sagalee isa dhumaa akka hin ta'in, the last word sana jechuudha. Aboo isa dhumaa akka hin ta'in. Du'aa ka'uun akka jiru, mo'ichi akka jiru kan nu agarsiisudha jechuudha. Inni kuni jireenya keenya har'a jiraannuuf iyyuu hiika guddaa qaba. Abdii kutannee jireenyi keenya hin badu jechuudha. Abdii kutannaa keessaa Waaqa nu kaasu qabna. Yoo inni du'aa diinni namaa inni dhuma akka sagalee Waaqayyoo cubbuun kan inni namatti fide inni dhuma diinni inni guddaan du'adha. Akkuma Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 5 keessaa dubbifnu jechuudha. Diina isa du'a isa dhuma dhalli namaa kan inni sodaatu. Hiyyuma sodaatu namni yoo hiyyoome sooromuu danda'a, yoo dhukkubsate fayyuu danda'a. There is the hope. Jira abdiin jedha. At least yoo duute garuu abdiin hin jiru bakka hin dhume. Yesus Kiristoos du'ee du'a keessaa ka'uudhaanii diina isa dhumaa sana harfi isaa cabse inni jedhu suni ergaa guddaadha jechuudha. Har'a jireenya keenyaaf ergamoonni sun warra amma obboleessi keenya dubbachaa ture, warri sodaatan sun, warri mana cufatan sun, warri baqatan sun, warri waan hundumaan destroyed ta'an suni deebi'anii hojii gurguddaa sana kan isaan hojjetan utuu hin sodaatin kan isaan sagalee Waaqayyoo lallaban, du'atti kan isaan fiigan, magaaziidhaan muramuu, du'a fannifamuu kan fiiganii human power miti, humna namaa miti, humna du'aa ka'uu Yesus Kiristoos kanatu jireenya isaaniitti namne. Inni kun dhuga ba'umsa guddaadha jechuudha. Akkuma sila jedhee wanta ani waa'ee du'aa ka'uu irratti dubbachuu barbaadu beektu warri dhugaa awwaalanii, warri dhugaa horiidhaan awwaalan, warri dhugaa sobaan awwaalanii gaafa sanbataas yaalaniiru. Gaafa Yesus Kiristoos du'aa ka'ee amma akka yeroo baay'ee traditionally dhageenyu jalqaba du'aa ka'uu Yesus Kiristoos kan arge dubartoota sana miti. Yookaan immoo ergamoota miti. Yesus Kiristoos du'aa ka'uu isaa jalqaba kan arge warra isa ajjeese. Warra isa reebe sanadha. Loltoota sana warra lafa awwaalaa eegan sanatu jalqaba arge bara. Hin kukkufaniidha. Waaqayyo isaanitti mul'ise jalqaba guddummaa isaa, humna isaa isaanitti arginaanii isaan lallabuu yoo adiisan malee dhaqaniitu isaan immoo eenyutti manii lubootatti, hangafoota warra amantiitti, warra faarisootatti, warra isaanitti gaafa himanii birrii guddaa investi godhanii deebisanii ammas awwaaluufi dhugaa bahe dhugaa lafa keessaa bahe awwaaluufi sobaan facaasanii garuu dubbittiin gatii dhabde. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Humna dhabe argita, humna dhabe gaafa sana. Wanti isa qabu hin dhibe gaafa wanta dhugaa du'aa ka'e kan. Kanaaf inni kun baay'ee namatti tolaa, ergaa guddaadha jechuudha inni kun. Jireenya keenya keessatti humna kan nu kennu, akka itti fufnee adeemnu kan nu kennu, humna du'aa ka'uu Yesus Kiristoosidha. Har'ayyuu jireenya keenya keessatti, biyya lafaa kana keessatti humna du'aa ka'uu Yesus Kiristoos nu wajjiniin jira. Inni lammaffaa abdii keenya isa eebbifamaa jedha Phexros. Inni immoo isa kamii? Waa'ee du'aa ka'uu, waa'ee jireenya bara bara. Xumura kan taane biyya lafaa kanarratti duuni xumura kan taane jireenyi akka jiru, du'aa ka'uun akka jiru nuu mirkaneessa jechuudha. Kanaaf ergaa isa kana asuma irrattanii bira darbaa. Garuu akka ergaatti wanti nuti kana keessaati furannu waan baay'ee jira. Waa'ee fannoo yommuu yaannu sila dubbadheera. Fannooni ergaan fannoo handhuura ergaa keenya. Bara kana sila akkuma dubbadhee fannooni amantii keessaa, lallaba keessaa fuudhamaa jira. Hin rakkattu, hin dhiphattu, yoo succeed gootaa, sii milkaa'aa, rakkinni hin jiru wanta jedhu jechuudha.
baay'eetu jira fannoo kana keessaa baasanii. Phaawulos garuu maal jedhaa nuti jedha isa fannifame Kiristoos Iyesuusiin lallabnaa jedha. Kun handhuura lallaba keenya handhuura amantii keenyaatti deebi'uu qaba. Fannoo waan lama kan inni agarsiisu. Yommuu fannoo laallu tokko Waaqayyo hammam akka inni cubbuu jibbu agarsiisa. Ilma isaatti garaa jabaate Waaqayyo. Akka Yesuus fannoo irratti salphina guddaa sanaan du'u kan isa godhe cubbuudha. Waaqayyo cubbuu akkam akka inni ciiga'u kompromaayiz akka inni hin goone agarsiisa. Fannoo keessan baadhadhaatiin na duukaa bu'aa gooftaa Yesuus. Cubbuu jibbaa jechuu isaati. Saakrifaayisii baasuudhaaf aarsaa baasuudhaaf qophaa'e jechuu isaati. Amma waa tokkotu dubbisuu the government theory wanta jedhamu tokkotu jira. Government theory ni Kiristoosii duuni isaa jedha. Waaqayyo hammam akka inni cubbuu jibbu. Jibba kanarraa immoo kan ka'e gatiin cubbuun nama baasisu hamma fannootti ta'uusaa agarsiisee. Kanaaf namoonni fakkeenya kana duukaa bu'anii amantii isa Kiristoos godhe kanatti yoo amanan malee garuu fayyuun ijaama Yesuus fannoo irratti du'e cubbuu biyya lafaarraa kaasee nama akkuma barbaade jiraata jechuu miti. Dhugaa kana fudhatee dhugaa kana yoo itti jiraate fayyaa. Sakana gaa kan inni lammaffaa fannoon kan inni agarsiisu ulfina Waaqayyooti. Moo'icha Waaqayyoo agarsiisa. Fannoo kana keessatti moo'icha arginaa jechuudha. Cubbuu jibbuusaa Waaqayyo jaalalasaa lammansaa achirratti ilaalla waan ta'eef kun handhuura lallaba keenyaa handhuura amantii keenyaati. Isa kana yeroo hundumaa yaadachuutu nurra jiraata. Waa'ee isa dhugaa silaa dubbannee Waaqayyo dhugaa awwaalame akka inni baasu kan nutti agarsiisu waan ta'eef isa qabachuun gaariidha. Abdiin keenya immoo jiraata akka ta'e eebbifamaa akka ta'e du'aa ka'uun akka jiru gidiraan har'aa rakkinni har'aa kan yeroo akka ta'e jireenyi keenya inni fuula dura inni Waaqayyo nu qopheesse guddaan nu eegaa akka jiru kan nu mirkaneessudha. Isa kana akkuma kanatti itti dabaleen xumuruu barbaada. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Guddaa eebbifamaa keessummoota koo lamaan lubaa Desalegn Mengeshaa fi lubaa Fikru Itichaa yeroo bal'aa nuu laattanii sagalee Waaqayyoo, sagalee jireenyaa, sagalee abdii waan nu hirtaniif Waaqayyo gooftaan maccaa jireenya keessan eebbisu, maatii keessan eebbisu, tajaajila keessan eebbisu. Nan amanaa yeroo biraas immoo akkuma kanaa asirratti dhuftanii dhaggeeffattoota keenyaaf sagalee jireenyaa kana akkasin dhangalaastan. Egaa fagoof dhiyoo teessanii warri sagantaa kana hordofaa jirtan akkasin sagantaa har'aatti eebbifamtan guddaan amanaa. Boris immoo gaafa sanbadduraa sagantaa addaa isinii qabadheen dhiyaachaa jira. Sister Anne Maariyaa Wislook nama jedhaman nama waggaa 63f biyya keenya keessa guutummaa jireenya isaanii tajaajilaa turan har'a nama waggaa 93ti. Guutummaa gaaffiif deebii keenyaa isaanii wajjin goonee qabadheen dhiyaadha guyyaa borii. Waan ajaa'ibaati kan isaan dubbatan jaalala sabni keenyaa biyya keenya keessatti agarsiisee nutti himu waan hojjetaa turan nutti himu jireenya isaanii irraas waan baay'ee akkasiin barattan nan amana. Sister Anne Maariyaa Wislook bara 1958tti gara biyya keenyaa adeemanii gara eegumsa fayyaa baadiyyaa Oromiyaa keessatti iddoo garagaraatti tajaajilaa eega turanii booda 90moota keessa yeroo HIV AIDS nama badduu baasaa ture. Projektii guddaa tokko dhaabanii isa koordineet gochaa nama keenya dhukkubaan dhumaa ture gidduutti nama gumaacha guddaa saba keenyaaf godhedha. Afaan Oromoo akkuman haasa'u kanatti haasa'u nama aadaa Oromoof afaan Oromoo akka gaariitti baratanii saba keenya tajaajilaa turan har'a biyya Jarmanii keessatti waggaa 93 ta'anii hin dubbatu. Isaanirraa dhaggeeffadhaa bor immoo har'a luba Desaalegniif luba Fiqiruu nagaa Waaqayyoo isiniif hawwaa eebba Waaqayyoon isiniif hawwaa naa eebbifamaa. Egaa jaalatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa kana ammallee nama bira kan ga'uuf share godhaa akka kun dhumeen YouTube keenya irratti illee hin argattu. YouTube sana immoo dhaqaatii subscribe godhaa nama birattis immoo share godhaa. Sagantaan keenya har'aa kanuma. Waaqayyo gooftaan maccaa isin haa eebbisu.